Dhiyeen kana Scotlandit waan ajaa'ibaa ta'e. Jarri sadeen uummata Afrikaa ta'an kunneen torbaanota hedduu fi bosona Scotlandii keessa jiraachaa turan. Mootummaan biyyattii yeroo garaagaraa achi kaasullee deebi'anii bakka bira qubatan. Lafa waggaa 400 dura abbootii teenirra hatam deebifachaa jirraa jedhu. Namni kun Kofi Ofee jedhama. Lammii Gaanaa garuu ammaa mootii Atehene ofiin jedha. Mootummaan isaa mootummaa Abbaa Gonfoo Kubaala jedhama. Saboonni hunduu kan mootummaa Abbaa Gonfoo Kubaalaati. Lafti hunduu kan mootummaa Abbaa Gonfoo Kubaalaati. Uumaa samii fi dacheetu kenneef. Kanaafuu bakka barbaanne nagaan qubannee jiraachuu dandeenya. Karaan keenya karaa uumaan filateedha. Karaa nuti filanne miti. Jiin Gaashoo kaawuntiisii Zimbaabuwee ta'ee giftii duree Naandi ofiin jetti. Dubartiin gandi 21 tuniin Koora Teeyila jedhamti. Lammii Ameerikaa Teksas irra dhufti. Amma immoo akka hojjettu warra mootiitti jiraatti. Jarri kun laf dhuunfaa qubatan jechuun mana murtii yeroo garaagaraa akka kaafaman ajaji. Garuu ajajma murtii cabsuun deebi'anii bakka bira qubachuun rakkoo uuman. Waan gochuu qabnu raawwannee yoo nu ga'ee fi uumaan keenya bakka kana akka sochoonu yoo barbaade gaafa sana ni deemna. Sun garuu nama irraa miti kan dhufuu qabu. Namni mootummaa Abbaa Gonfoo Kubaalaa irratti aangoo hin qabu waan ta'eef. Amma immoo yakka godaansatiin shakkamanii to'annoo jala oolan. Dubartiin akka gargaartuu isaanii hojjettu Kooran caamsa 2025 dhabamtee maatiin isii barbaadaa turte. Haati suura miidiyaa hawaasa irratti argiteen Scotland jiraachuu isii fi mootummaa Kubaala jedhamu kan keessatti hojjettu ta'uu isii baratti. Gaafiif deebii Sky News waliin taasifteen mootummaan Ameerikaa takkisii deebisuu gaafachaa turte. Gareen kunniin toora intarneetii irratti akka malee beekaman. TikTok irratti nam 100 olii hordofu. Facebook illee akkasuma sabab jireenya isaanii fi miidiyaaleen idil addunyaa guddoo irraa xiyyeeffatan. Isaan bakka bira deemtanii lafa abbootii keenya jettanii jiraachuu dandeettu? Yaad keessan as jalaa nu beeksisa.